Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashamaa kan jirtu hordoftoota chaanalii Oromoo Computer School barnoota guyyaa irraa isiniif qabannee dhufnee jirra. Microsoft Excel irratti merji akkaataa itti hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Egaan amma kallattumaan gara barnoota keenyaatti galla. Excel cell merge jechuun Excel irratti seelii isaa kana keessatti jechuudha. Warra kana keessatti merji akkaataa itti hojjechuu dandeenyu yookaan immoo muruu akkaataa itti dandeenyu haala salphaa ta'een karaa gabaabaatiin waliin hojjenna. Akkaataa kanaan asitti select goone merge in the center kan jedhu kana fudhachuu dandeenya. Garuu inni kun sirrii miti jechuudha. Haala kanaan kana hunda isaa merge gochuu barbaanne yoo ta'e karaa salphaadhaan akkaataa itti gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti bakka merge gochuu barbaanne sana hunda isaadhaa akkasitti select godhannaa jechuudha. Erga select godhannee booddee keyboardii yookiin immoo kompiitara keenya irraa keyboardii isaarraa alt kan jedhu ni jira. Yeroo tokko gadi tuqannaa isaa jechuudha. Erga yeroo tokko gadi tuqannee booda walakkaa irraa qubee haa naqatu qubee tokko qofaa tuqna. Erga tuqnee booddee itti aansuudhaan qubee maa yeroo tokko gadi tuqna. Sana bira xumura irratti qubee haa qofaa yeroo tokko yeroo tuqne waan inni godhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Agartanii yeroo tokkichaan maal godhee jira? Merge godhee kaa'ee jira jechuudha. Inni kun merge cell merge jedhamee waamama. Wantoota akkasiidhaa haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni hedduun yeroo baay'ee maal godhu? Tokkoon isaa akkasitti select gochuudhaan merge dhufanii asirraa akkasitti mas deddeebi'anii godhaa oolu. Kana hunda sa'aatii daqiiqaa dheeraa namatti fudhachuurra wantoota akkasii karaa gabaabaatiin bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf YouTube keenya Oromoo Computer School irratti barnoota akkasii argachuu yoo barbaadan YouTube keenya follow, subscribe, like, share godhaa isiniin jedha. Akkasumas karaa TikTokiitiin illee follow, share godhaa, copy link godhaa isiniin jenna. Egaa sagantaa itti aanutti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.